wantoota sadii kaasuun barbaada sirratti. Tokko overview biyyattiin kunii fi Oromiyaa fi Oromoon maalirra akka jiru kaasuun barbaada. Lammaffaa tasgabbiiwwan biyya keenya jiranii fi nageenya hojii wal qabatee waanta jiruu fi furmaanni isaa maa inni shoorammoo miidiyaan taphachaa jiru maal kan jedhu kaasuun barbaada. Akkuma beekamu biyyattiin kun gaafa Afrikaa irratti uummata bal'aa saba bal'aa keessaa immoo akka Oromootti immoo sabni bal'aa kan keessa jiraatudha. Yoo akkana jenne gaafa Afrikaa kana irratti qofa argamuun keenya chaalenjii guddaa qaba, bu'aa guddaas qaba. Ka'umsi waan hundaas immoo sadheedheetanii kaasuu barbaada. Maaf dubbii keessaa qofa ta'uun ilaaliin dubbii alaa ilaaluunis gaariidha. Maaliif riisoorsiin faayinaansiidhaan waan adda addaa kan dhufu kallattiitti dhufu jaa qabuuf. Kanaafuu isa keessaa qofa ta'uun ta'in isa ilaaluunis gaariidha dheetaniin yaada koo kaasuu barbaada. Kanaafuu gaanfa kanarratti yoo ilaalle biyyi nageenya qabdu tokkittiin hin jirtu. Totally, relatively Kenya. Maaf akkana ta'e? Inni immoo implikeeshinii maalii qaban irratti? Keessaa Oromiyaa irratti implikeeshinii maalii fiduu danda'a ilaaluu qabna. Riisoorsii qabna moo peetrool qabna moo maal qabna maaliif? Western and Europe maaf asirratti marsee naannoo kana irratti maal gochuu ta'a kan jedhu sirriitti xiyyeeffannee analaayizii guddaa hojjechuun baay'isee gaarii natti fakkaata. Ka'umsi waan hundaa sadee dhayyaan amanuuf. Kanaafuu biyyattiin kun akka hin tasgabboofne wanta adda addaadhaan hiramtee kallattii adda addaadhaan jeequmsa keessa jirtu kan taasisu keessa wanta addaa fi wanta guddaan isa dhayyaan amanuuf laachaadha. Kanaafuu gara Oromiyaatti yoo dhufe yeroo warri TPLF kun gara Dabra Birhaan kana qaqqaban jedhanii waltajjii wayii ture biyya alaa waltajjii sanarra ture iyyuu namicha adii tokkodha maallaan jedha eessaa dhuftee naan jedha iddoo akkana akka eessatti dhalittees iddoo akkana Oromiyaa iddoo akkana akkanaan jedhaan oh you are a great people naan jedha. Nageenya wanti sanarratti mari'annu peace and security on the whole waan ta'edha. Kanaafuu maal jedheen naa kaasaa gara saba kootti dhufeem tootaali. Maagneetii guddaa tokko beektaa naan jedhe nan beekan jedheen. Maagneetiin guddaa tokko yoo jiraate bukkee isheetti maagneetii xixinnaa yoo keesse maagneetiin guddaa sun sassaabeetu maagneetii humna qabu guddaa taa'e. Oromoo jechuun akkanadha. Maagneetiin guddaan sun waan sana of jalatti sassaabee akka guddaan taane pilaanii fi diizaayinii godhamee hojjetama. Kuni baroota dheeraadhaaf waan turedha naan jedhe. Maalan argee kanarraa maalan barachuu yaalee Oromoo jechuun akka biyya kanaatti akka maagneetii sanadha. Namoota biraa saboota biraa ofitti sassaabee qixa hundaatiin yoo gaggeesse biyyattiin kun biyya guddaa biyya dimokiraasiidhaan biyya dinagdeedhaan biyya waan hundaadhaan hangafa taate taati. Kun immoo akka hin taane maaltu hojjetama? Waanuma ilaalluudha 1983 kaasee. Abaaboo bar kaambitti sassaabee kan fixe wayyaanee miti. Duubar kan jiru saba biraa wanni biraati. Western meeshaatti hiisisee maal jedhee ficcisiisee akka biyyaa kan taasisu kan taasisa. Maaf akkan isa yaadadhu na taasise. Kanaafuu Oromoon akka Oromootti waan hundaadhaan kallattii hundaadhaan akkuma maagneetii sanaa yoo ta'e Horn of Africa irratti garaagarummaa guddaa fidaa warroota exploitii riisoorsii Afrikaa kana saaman irra chaalenjii guddaa fidaa. Kanaafuu divide and rule hirtee akka nageenyi uumamu karaa adda addaa sabsiidii adda addaa gochuudhaan wiizin biyya kana keessa qofatoon ta'in wiizin Oromoo. Kallattiidhaan nuti yeroo sana waltajjii gubbaadhaan gaggeessina qaamota Oromoo bukkeetti qabatanii waltajjii biraa kan gaggeessaa turan argeera yeroo sanatti. Maaf dhufamee warreen daaraa kiiloon hin gaama jedhamee jaallatamaa ture jechaadha yeroo sana. Kanaafuu
Situation analysis waan sana jiru sirriitti baruun wanta gaariidha. Inni tokkoffaa kan. Inni lammaffaa waraana addunyaa kanarratti gaggeeffamaa jiru hundumaa yoo ilaalle hard power wanta jedhaman keessaa tokko militariidha. Let us take militareechaan ikonomii guddaa biyya Awurooppaa fi Ameerikaati. Yoo nageenyi jiraate meeshaa iddootti gurguratan hin qaban. Yoo tasgabbiin jiraate meeshaan sun iddootti gurgurame amma xiyyaara bituudhaaf. Let us take waraana Eertiraa fi Itoophiyaa yeroo turametti miigii tokko bituudhaaf mootummaan Itoophiyaa Raashaan ni deema. Kan Eertiraas ni deema. Yoo gatii gaarii guddaa qabaatte isa gatii guddaa baasutu bitata. Gidduutti kan dhumu eenyuun uummata. Kanaafuu tasgabbiin sun akka hin uumamne maaltu hojjetama? Nageenyi akka hin uumamne galii isaanii guddaa jaafee elfachaa. Throughout the world galiin guddaa militarii irraa argatan kaampaaniin oomisha argatu wanta guddaadha waan sana irratti jiru. Kanaafuu kallattii kana irratti ilaaluudha. Filosoofii tokko nan irraanfadha. Economist and political scientistidha. Maal jedhee gaafata? Nageenya addunyaa kana irratti yoo uumamaa jedhee gaafata. Yeroo akkana jedhee gaafatu nageenya uumamuu kan danda'u namoonni meeshaalee waraanaa kana oomishan gaaf dhaabanidha jedha. Dhaabbachuu danda'a? Tasan danda'a. Leetas, Seeriyaa, Iraaq, Iraan olloota kee ilaaluu dandeenya. Simina aarsaa jedhee dhufa. Secretariat or observerii ta'ee dhufa. Sin mari'adhaa jedha. Maggaaraja duubatti garuu waan hundumaa kan bilcheessee kennu isaanidha. Indigenesii reesoorsii namoota negoosheeshinii ta'anii fidanidha miti. Let us take South Sudan. Dubbiin South Sudan tasgabbii dubbiin Sudan amma nu keessa jiruudhaa fi meeshaan eessaan galaa jira. Meeshaan waraanamee namoota bosona keessa jiran keessa yoo ilaalle hundumtuu hidhatee angaraayyaa ta'ee dhufaa jirutti xiyyaaraan miti maaliin miti eessaan miti yookaan mootummaan kenneefi miti. Kanaafuu inni haala nageenyaa Oromiyaa keessa jiru ilaaluudhaaf wantoota kana sirriitti adda baasanii ilaaluun gaariidhaan jedhanii tokkoffaa. Inni sadaffaa wanta kaasuu barbaadu nageenya amansiisaa fi tasgabbii qabu uumuudhaaf meeshaan furmaata dha nama. Tasa eessattuu biyyuun kamittuu furmaata ta'e hin beeku. Maybe wanta sana hir'isuu dandeessa malee dhaabuu hin dandeessu. Minimaayizi gochuu dandeessa. Garuu ilaa fi ilaamee taa'anii balbala cufatanii garaagarummaa yoo jiraate garaagarummaa isaanii hiikanii waan sana gara furmaataatti fiduudha malee har'umas xaragee balleessaa har'uma hin danda'amu. Afgaan keessatti badeera, Alshabaab asuma bukkee keenyatti badeera. Ittuu humna godhachaa deeme malee. Let us take Yemen diroonii qaba bara. Saawudii yeroo reebu diroonii qaba bara. Riphee lolaa tokko ta'ee akkamitti diroonii qabaate. Meeshaa guddaa barqaba. Kanaafuu wanti furmaata ta'u taa'anii elaa fi ilaa malee garaagarummaan yoo jiraate balbala ofii cufate. Oromoo keessatti kan bade kan. Kan waan meeqaafis nu saaxilaa jiru kanadha. Kanaafuu balbala ofii cufatanii garaagarummaa isaanii kaawwatanii akkaataa kanaan deemudha. Inni arfaffaa wanta kaasuu barbaadu paartileen siyaasaa Oromiyaa keessa jiran dambii bulmaata isaanii sagantaa isaanii dubbisuun baay'ee gaariidha. Hundumtu mirga Oromoo fi Oromiyaa kabachiisudha. Kan jedhu hundumtu eega isa ta'e maa waroraan ofiin of bulchuu Oromoodhaaf eega qabsaa'e tasgabbii fi nageenya as keessa jiru mirga Oromoon dhabeessu nan deebisiisa jedhee kan qabsaa'u dambii fi ittiin bulmaata isaa keessatti yoo qabaate garaagarummaa ni qabaachuu danda'a hundumtu achi keessatti. Rakkoon maayini? Petroolii qabnaa hin qabnu. Kudeettaan biyyoota Afrikaa adda addaatti kan keessatti biitu petroolii. Riisoorsiin keenya eenyu ni uummata. Riisoorsiin keenya maali lafa. Isa yoo ta'e tokko yoo ta'e Oromoof nan qabsaa yoo ta'e garaagarummaan guddaa jiruu fi wanti guddaa jiru maa inni teessoodha.
teessoo noo meeqadha baay'eedha tokko. Kanaafuu hundumtu dhufeen akkana nan godha yoo jedhee Oromoof miti jechaadha. Inni kan biraa maa inni finxaaleeyyii jedhamu kan karaa almost karaa lama yookaan sadii kaa'uun barbaadan amma haala biyyattii kana keessa jiru. Tokkummeessuu kan jedhamu it is unitary. Lammaffaan bilisoomsuu independence. Lamaanuu far right and leftiidha. Inni tokkummeessuu suni bakka biyyattii kana amantaa tokko waan hundumaanatu bucee huume superficialii Itoophummaa waan qabatamaa ta'an ta'e jechuudha. Waan hundumaanatu hoogganaa waan hundumaanatu biyyattii kana sana tuume maaliin abjuudhaan jechaadha wanta qabatamaa hin ta'in. Inni gamanaan immoo jiru immoo independence bilisoomsuu maxxanachii qabate wanta adda addaa garagaraa uummataa fi saba adda baasu wanti godhamu jiraachuu ni bala. Seentarii wanta ta'u fudhachuun barbaachisaadha. Sabdaneessummaa isa dhumsa. Waan hundumaafuu seentariidha. Waan hundumaa jaroota lamaan kana jiru walitti qabee walitti sassaabee tokkummeessuu deemuu danda'u wanta kana ilaaluu danda'a. Kanaafuu miidiyaan kanarratti sirriitti adda baasee hojjechuun baay'ee gaariidha. Maali garaagarummaan wantoota sadan kana jiru? Wantoota sadan kana fidee maaf akkuma waltajjii irratti amma haasaa jiru kan fidee dibeetii maaf hin goomu? Sanarratti sirriitti osoo hojjetame wanta amma jedhamuuf furmaata gaariidha jedhee. Inni kan biraa institution cimaa qaba jechuudha. Western fi Awurooppaa yookaan Awurooppaa fi Ameerikaa yoo fudhannee ilaalle institution cimaa qaba. Institution ittiin gavarnii godhan waan tokko. Amma yeroo presenteeshiniin nu dhiyaatu miidiyaa kamtu balleessee hidhan yookaan cufan jira yookaan lakkaa'uun hin danda'amu. Inni kun immoo maal fide? Olaantummaa seeraa kabachiisuu dhabuu. Olaantummaa seeraan immoo kabajamuu baate har'a waan amma keessa jiru kana keessatti uumamuu ni danda'a. Kanaafuu haala waliigalaan miidiyaan wantoota kana walitti fidee dhiphisee waloo Oromoo fi Oromiyaa irratti wanta tokkummeessuu ta'uu danda'u kana hojjechuu qabaan jedha. Galatooma.